keenya waa barachuu ilmi diinii fidlee walitti qabachuu duris keenya ture ammas deebifachuu gumii daawaan nurraa barbaadu baachuuf hayaata keenyatti khayree kasabachuuf kaayyoo keenya miti mindaa qofaan nyaachuun galaa biyya akhiraa ittiin nagadachuuf faayidaa biyya lachuu argachuu kajeellaa arganne ergamaa jaala barnoonni dirqamaa mee wala dhageenyu namnarra ummataa tajaajilu eenyu ilmaan barsiifannee nus akkachiin keenyu dirqama barannoof wal biraa keenyu. Jira jirtuu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBS kun televezyiinii OBS irraa qophii harka fuuneetiin keessummaan har'a qabanneetiin jirru Ramadaan illeen kun seenaatiin jira akkuma san immoo gidduu kana dhimmi Islaamaa Itoophiyaa haajaa gurguddoo tokko irra tureera torbee kana keessaa kanumaan wal qabatee warra koree fala barbaaduu dhimma Islaamaa Itoophiyaa kana keessaa warra garee kanaa wajjiin ifaajaatiin turan keessaa ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa na cinaa jiru. Raayyaa Abbaa Maccaa wajjin har'a waa baay'ee wal odeeffanna seenaa dubdubee isaanillee duubatti deebinee waan hagaadhaa yookiin namnuun odeeffatiin carraa argate namni yookiin waanuma askaleenyaa kana nashiidaan isaaniitirraa yookiin immoo waanuma dhimma deeggarsaa irratti isaan taasisan kanarraa fa'aa odeeffatataa har'a seenaa isaanillee duubatti deebi'ee odeeffachuurraa duubatti hin jedhu Raayyaa wajjin baga nagaan dhuftan. Tole baga nagaan eedan. Kuukaan qabati goon ofirraa buqqisa waan mana nu seeneen seenitti mul'isa. Qilleensi Yahudaa nu keessa bubbisa rakkoo harkaa wal qabnu gareetti mul'isa. Dhaga'u hundisa xiqqaa guddaan namaa nu kennis xiqqaama. Ayyee daawwattoonni keenya baay'een ka ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa beekaniin sagaleeni sagaleedha sagalee bareedduu sanaan dhaamsa dabarsaniini mee sagalee sanaan manzuuma bareedduu tokko nu jettu. Galatooma nuuf kenne rabbiin alhamdulillah يا فرفمتم متى نبي المختاري يا درققو كينيا يا المعنى مقاري بكم ساسيفتي قرادونو بري دتي بيا لفا جغرافي فيستري انفورميشن ساينس واي كمبيوتري دقاقي نبيا بايو كيمستري كوني برنو ترتي كان akka dargaggoonni ijoolleen amma egeree namaa oomishuudhaaf kan inni jedhe keessaa galata. Baay'ee ulfaadha. Egaa daawwattoota keenya akkasitti gidduutti manzuumawwan isin jaalattan isin jechisiisna. Mee ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa dhalootaaf guddina isaanii daawwattoonni keenya har'a OBS irraan nu dhageessuu qabda faayidanii ka keessaan nu gaafachaa turan jiru waa'ee keessan akka isin gaafannu akkuma dhagaaniin sirriitti barsiisaan hime dhaloota keessan. Tole ani Raayyaa Abbaa Maccaa Abbaa Gibee Abbaa Sangii Abbaa Booq Abbaa Diimaan jedhama. Akkuma beekamu Gibee shanan keessaa gommatti daladhe. Ganda muummicha ministeeraatiin gamaa gaman. Nuti baadiyyaa isaan karaa gubbaadha. Dr. Abiyyi. Eeyyee. Isaan Bashashaa jedhamu immoo Cuwaa Daalachuu jedhama gamaa gaman akkana wayiiti. Tapha biyyee kanarratti faa waliin agarree. Waliin agarree. Ayyee. Minu biraa naannoo sanaa Cuwaa Daalachuu ganda qotee bulaati kan inni itti dhaladhe. Egaa akkuma beekamu gulantaa afaarratti dhalanne nu. Malee manni yaalaa yookiinis immoo bakki waldhaansaa bakki namni har'atti dhalachuudhaan beekamu keessatti miti kan nuti dhalanne. Hospitaalatti qaqqabamnee shururri. Hospitaala maqaayyuu kaleessa dhaganye Afsidaala jedhame beekamayyuu maqaa wallaaluu keessaa. Biyya keenyatti Afsidaala jedhamanii namni hospitaala hin jedhu waan ta'eef yaadda wallaale. Gulantaa irratti dhalanne. Gulantaa irratti dhalannee dirmamuu gaafa sanaatu barbaadanii qaama keenya irra labamu. Ayyee. Akka lakkoofsa biyya keenyaa kanatti akka yaadaatti galmeeffamee illee jiraachuu baatu toora bara 1965 keessa kan hin dhaladhe. Hamma umurii waggaa 11 achuman ture. Sana booddee ijoollummaadhaan fullisa beekta. Fullisa jechuun. Fullisa hin barre. Afaan Oromoo keessatti namni dhabalu hin fullisa jechuun. Sanas. Deeggarsa seenaa jechuudhaan nama kanaatiin hin fullisaa baluu jedhu hin fullisa jechuun asii fachi
sana booda bara 1975 Jimmatti galee takka mana barnootaa seenee amma kutaa Jimmatti mana barnootaa seenee amma kutaa 3 baradhee ammoo biyya keenyatti ganda keenyatti deebi'ee amma kutaa 4 wahii baradhee mana barnootaa baadiyyaatti sana booddee daldalaadhaan ijoolluma xiqqaa ta'e nama baadiyyaa waan hin ta'eef waan hunda naa mirgaa barumsa seente keessaa baate seenee bahee amma achi keessan daldalaan barnootaa harkaan jalqabee hamma kutaa 7 achuma hirmaataa mana barnootaa hirmaataa mana Jimmatti baradhe achi ka'ee 81 karaa obboleessa kiyya hangafatu as jira karaa isaatiin magaalaa Finfinneetti gale. Barnootaaf moo daldala sanaaf? Wal makaadha. Naaf ta'a yoon baradhes naaf ta'a yoon daldales naaf ta'a sila dafee naa gala. Itti rakkanne sababa obboleessi kan koo jalqabe dhufee magaalaa Finfinnee kan keessa jiruuf jecha jiruun magaalaatii fi jiruun baadiyyaa wal loleen rakkeefne. Takkumatti duraanis akkuma gandi keenya suni biyya buna oomishu waan ta'eef akkuma magaalaatti jiraata. Quba qabu jiruu magaalaa kana quba qabu wal keessa jiraatama akkasitti quba qaba waan ta'eef nu rakkeefne. Namoota magaalaatiin wal beekuu keessattis sababa oomisha bunaatiin wal qabatee namoonni magaalaatii fi namoonni baadiyyaa keenya kun wal keessa jiru. Akkasii galatoomaa ulfaadha. Amma 8 Sunflower mana barnootaa asumatti hin baradhe. Sana booda garuu abbaa maatiiti yeroo dheeraa booda abbaa maatii dura 83 waan ta'e akkuma beekamu. 83 waan ta'e. Wanni taate sun immoo akkam isin goote? Wanni taate suni jijjiirame jechuudhumaaf hubadheeraa fi dhalillee. Wanni taate suni 83 gaafa mootummaan dhufee asii biyya kana dhufee to'atu magaalaa keessa ani daldalaadha. Asiif achi nama daldalu nama hojii hojjetu baay'ee hojiin kun naaf ta'a ijoolluma xiqqaa ta'e warra Dubaay irraa meeshaa fidu na amanatu kana keessaa waan otuun hojjedhu uffata naannoo Dubaay tara baay'een hojjedhu qunnicaa taraa jedhamte beekamti yeroo sana. Yeroo kanatti jijjiiramni mootummaa wal afaan isinitti dhufe. Jijjiiramni mootummaa kun yeroo dhufu waa hedduu qabatee dhufe. Kanarratti guddataa tokko Amboo tokko akka jedhe kan ilfina shiqannootiif waa barreessaa ture tokko jecha wayii jedhe bubbeen ariitii hamaadhaa jedhe waan fuudhuuf waan dhiisuun hubatu callaa fi baaqa waliin makee bakka hin taane kan qubatu waanuma hunda waliin makateetuma fudhatee deema bubbeen ariitii isa kaan ajjeesee isa kaan hambisee isa kaan maal jedheetuma fudhatee deema kana keessa of barbaaduutu jira akkatti of barbaaduun jiraatu si'ii namicha tokkotu kaa azaanii nuu baasaa jedhe sheeki meemee kaati azaanii baasaa jedhan lallabanii akka uummanni dhufee sagadu gochuudha azaanii nuu baasaa jennaan yaa ilmoo koo silaa iyyi naan jedhaa baga natti himtee jedhanii ol kaanii jedhama. Akka sana nuhi quuqama duraanuu of jibbinee jirra yeroo sana keessa. Ofirratti amantee hin qabnu deemnu of tuffataa deemna namni nu tuffataa nuti of tuffanna. Abbaa of rukutu caalaa namni nama laalessu jedhama. Yeroo kana keessa jijjiiramni dhufee jennaan jaarmiyaalee sadan biyyattii kana keessa galan hunda dhaqeen dubbise. Yeroo sana dhaabbata dimokiraasummaa Oromoo masaraa mootummaa jira. Waraana mootummaatiin namuma afaan Oromoo dubbatu meeshaa hidhateetuma diina dura dhaabbatu arguun koo yeroo jalqabaatiif 83 afaan Oromoo dubbataa meeshaa fudhatee dhukaasee diina ajjeesee jechuun kaniin ofitti hime hin dandeessa jedhee ofitti of amansiifadhe jechuun gaafa sana dhaqeetanii dubbise maan inni eessa dhaqaa jirtan maaliif dhuftan eenyuun isin fide akkamitti dhuftan kan hunda gaafadhee keetan yeroo galee jedhu bar kan biraas jiraa naan jedhan maal inni jedhe kan biraas kun as jiraa jedhan dhaaba biraa dhaaba sana dhaqeen dubbise dhaaba sanas dhaabni suni akka hixaa ta'ee nama gowwaan na mudate. Nama gowwaan na mudate abalusiin hin jedhu nama lubbuun jiraatu ta'uu mala yaadata yoo viidiyoo kana arge yoo lubbuudhaan jiraate. Raayyaa xiqqaa naan jedhe maqaa kee kana gaarii si moggaase warri kee gaarii si moggaase hawwii qaba warri kee maqaa kee kana itti yaadanii si moggaasanii
jedhe hayyuunatti fakkaate yeroo inni akkasinaan jedhu achii ka'ee garuu raayya jedhe harka isaa kana ol bira qabee dura harka kan kee kunis madaadha kamiin dura fayyifattaa jedhee na dura qabe kan kee harka lachuu dhukkubaa kan koo teessuma madaadha nama taayetu harka wal'aannata teesseetii miti kan harka dura qabattu haakima dura namni bakka ittiin taa'u hin qabne yoo achi dura bakka wal'aanamuu qaba jedheen na gammachiisu didee iseen biraa deeme booddee jaalna dhiidhaan wal arge dhaqeen gaafadhee qoradhee hayyuu keessa naa kennaa gowwaana naa sobsiisinaan jedheen dhaqee kullallee dhaqee hayyuu naa kennaan hayyuudhaan ani gowwaadhaan hin haasa'u ani mucaa xiqqaa maaliif hayyuu barbaadde naan jennaan ani ilma dullachaati ilma nama guddaati hayyuudhaan hin haasa'u barbaadaa hin jedheennan booddee jaalna dhiinii fi mucaan tokko dhaabaa kan jedhamu kan keeppii kaayyatu wayii ijoollee innaan gooti dhaabaan kan jedhamu buna dhibira nageesse na haasofsiise akka gaariitti na haasofsiisuu qofatu hin ta'in anuma natti meemas nan hawatame hedduu amma malee hawatame amma malee of biraachi dabarfadhee akka maraachuu wayii jira beeyta miti akkasana godhee jaalladhi himaatii gaafa sanaatirra dhageettii gaafas jaalladhii kana wal dubbistanirra wal dubbiserra hedduu sana booda jaalladhiin afaan oromoo barreessuu beeytaanaan jedhanii afaan oromoo innoo afaan kooti barreessuudhuma baruu malee rakkoo maalii hin qaban jedheeni maqaa isaa yaadadhu leenjii wayit asitti kennamaa ture qubee afaan oromoo guyyaadhuma tokko ittiin bare jechuudha maaliif jennaan sagalee koo jala deemuudha rakkoo bilaa maalii hin qabare innoo kooti guyyuma tokko ittiin bare guyyaa tokko ittiin bare naagaleeraa kana caalaa kan biraa waan natti kennitu yoo qabaatte nan achumaan hin dabbalummaan leenjisan isaanumatu sin barsiisa qubeellee qubee na barsiisanii kaan yeroo jalqabaatii fi reef dhufanii waajjira banatu akkuma na barsiisanii kaan ammoo dabbalummaan leenjisan jechuudha sana booddee gaa asii fakkate kana fakkaate imalli keessa naga gaafa bara ammanatti himtanii kanatti ayyee ustaaz Raayyaan anillee karaa lamaan isaan beeka dura ustaaz Raayyaa kan dhaga'een ijoollee ta'eetu karaa reediyoo Itoophiyaa kanaan sagalee isaanii walleedhaan dhagaa ture sirba maalammanni jedhu tokko faa haalan jaalatamaa yoo amma irra deebi'aa ture reediyoon garasiinis hin dhageenye achi booda immoo darbee kunoo manzuumaadhaan hawaasa muslimaa biratti bakka guddaa akka qaban amma beekamaadha hawwisoo keessa turtammoo wallee sana bifa kamiin gara walleetti dhuftan jalqaba duraani artii keessatti uumamuu waan of hin beeku booddee keessan argadhe na keessatti uumamuusaa akkan sagalee qabu nan beeka akkan sagalee qabu hin beeka malee sagaleen qaama artii irraa ta'uu hin beeku taayilentii irratti hin guddanne waan ta'eef nama bakka itti dhaladhe sitti meera kana caalaa maalitti buusa bakka dhaladhe eegan sitti mee waan ta'e hunda isaatii sii galeera jedhee yaada hawaasa keenyaas bis akkasuma sana booddee abbaayee kan jedhamu dabballee adda bilisummaa oromootu asii fuudhee mandii nageesse seenaan isaa jechuudha seenaan an artii kootii achirraa ga'a babbaayeen dhufanii hin du'anii aggaa naannoo aggaarotti rukutamanii du'anii 86 fakkaatan yeroo sanaa achi hin jiru garuu abbaayee kanatu na fuudhee mandii nageesse asoosaa nageesse baay'ee nageesse abbaayeen suni hoogganaa naannoo dhihaa qaama dabballee ilaallatee waraana qottaa naannoo aggaarootis hooggantoota jajjabaa keessaa nama guddaa ture abbaayeen amma yoo maqaan isaanii dubbatamu maaliif akka ta'an hin beeku garuu nama sochii guddaa hawaasa kanaa wajjiniin godhe nyaatan nyaatu namichi sun an wajjiniin deemeen argee beeka dabballee jabaacha dabballee leenjisaa dabballeeti gameessa bubbulaa jechuudha qabsoo keessa bubbulaadha gameessa ta'uusaa ilaalcha inni qabuu fi obsa inni qabu irraa beekta adeemsa inni qabu irraa beekta sana booddee mandii dhaqee mana leenjii seenee leenjii dura garuu biyya keessa na daawwachiise abbaayeen kun biyya keessa na daawwachiise baadiyyaa keessa rakkoon hawaasa keenyaa baadiyyaa keessa eessa akka jiru an silaa nan beeka inni tarii ijoollee magaalaa na seenatti fakkaata baadiyyaa keessa eessa akka jiru na agarsiise ani immoo nan beeka duraanu inni na agarsiise haaraa godhe sun anaaf jireenya rakkoo ittiin qabu
dafee naa galee waan ta'eef achirraa mari'adhee hin dandeenye naannoo sana keessatti leenjifamnee xumuru anaaf saahiba koo tokko sana booddee Harargeetti dhufee dabarfadhee ani dabbalummaas leenjifameera hin himne namatti leenjifamee fixeera nama tokko baay'eetti hin himne waraqaa eenyummaa kan dabbalummaa nan qaba ture kan dabbalummaatti leenjifamee bahee nan qaba asii gullalleetti yeroo jalqabaatiif kan leenjifameedha ijoollee xiqqaa keessaa immoo ana gaafa san tariidhaaf hoggabaabaadhaaf xiqqaana seensees hin beeku leenjifamee fixee Harargee deeme Harargee marsaa 24ffaa leenjii waraanaan seenee sanan barbaadan ture siluma akka gaariitti leenjifameen hin bahee leenjifamee gaafa hin bahu asirraa obbo Leencoo Lataa dhufanii leenjii dura chaarteriin seename jechuudha. Chaarteriin seename jennaan chaarterii keessaa ati dabbalummaa leenjifamtee tanaan jedhan hooggantoota abaluu yoon siin jedhe nama baay'eedha. Helikooppitariidhaan dhufanii gaafa sana chaarterii fincile chaarterii seenuu sana nan fincile. Ijoollee nama 136 qaba. Of jalatti. Leenjii booddee ijoollee warra waliin leenjifamne erga adda baane ijoollee nama 136 na wajjin jira. Kanani fudhee socho'u. Ijoolluma xiqqaa ta'e jechuudha. Ijoolleen kun xiqqoo na jaallatti na fakkaata yeroon ilaalu jedhu. Malee nama ijoollee xiqqaadha. Achuma keessaa fincila keenya kana nu tasgabbeessuudha nama nutti erganii obbo Leencoon nama nutti erganii akka seerarraa hin baane akka agartee sababa keenya wanni tokko hin taane seera maksanii wanni jalaa badu jiraata siyaasaadha waan ta'eef nuti waan beeknu hin qabu achumaan ana keessaa fuudhanii ijoollee sana keessaa jechuudha nama fincilsiisuu danda'uwan yoon fincilsiisuu danda'e amman fincilsiisa ammuma naaf mirga maaliif jennaan iddoo ati miidhamtee jirtu arga waan ta'eef iddoo sanan sitti maal laalatta kanaaf nu nama 10 gariin duduuteetti ijoolleen nu nama 17 moo maal wahii fuudhanii koree filachiiftuu dhiyaa Harargee aanaa Habroo naannoo Waaccuu naannoo aanaa Harargee keessatti filachiiftuu taasisanii nu ramadan yeroo nu ramadan obbo Gammachuun tokko rukutamanii du'anii nama Assalaaleeti ofitti na qabanii baay'ee hamma malee ofitti na qaban obbo Gammachuun sun ofitti na qabanii yoo koree filachiiftuu kana keessa ati seentu ati uumamni kan kee artistiidha kanaaf hawwisoo odaa bultum dhaqiitii hoogganaa naan jedhan achirratti kunoo artii seenuun kun hawwisoo odaa bultum anaa fi ciimsaa ijoollee warroo guduruuti lama taanee yoo hoogganne achirratti chaarterii diignee baane achirratti lola seenne sana booda hawwisoo koo fudhadheenii gaara keessa seene. Ammoo hawwisoollee fudhattan. Hawwisoo fudhadheen gaara keessa seene hawwisoolee keessaa gaafa sana warra amma lubbuun jiru jira warri du'es jira akka nu juumaa faan hin duute ijoolleen baay'een hin duute. Waraana irratti duute? Waraana irrattis kan duute baay'ee jirti. Nu hinuma hafna dhaabnus umma tokko hinuma hafna waan tokko hin taanu waan isaan beeku garuu guyyaan kee geessu ga'u malee waan taatu beeke. Malee irraa haftanii? Sana booddee garantiinitti seenne. Egaa lolatti seene lola hama helikooppitariidhaan reebamne egaa lola hama akka jedhamutti egaa waan jiru keessa jira. Inni namni ati alarraa baqattee mana seente yoo mana keessaan diinni sitti dhufe bakka seentu qabda. Manuma keessatti filannoo biraa barbaadde malee gara biraa kanaafi moggaasaa dannatee kan afaan mimmi'oo iddoo kaayyoo hundaa barreessee qubee'oo funyoon na takaalee na hidhee gaadi'oo tolfataa gorfataa ummata doodi'oo oo keessaan nu dhufaa birmadummaa dhi'oo lakkii akkanaa miti jettu amma ati ofiin haasoftu kanaas keessaa waasii gala jedhee yaada asuma keessaa wanni ta'e nutti hojjetame namni afaan Oromoo haasa'u baay'ee nu miidhe namni afaan Oromoo beeku baay'ee nu miidhe miidhaa hamman jenne wareegama sana hunda nama afaan Oromoo beeku nutti hojjete wareegama hamman taane nu kaffalchiise bareedduudha afaan keenya nuuf dubbatu nu ta'ee garuu nu wajjin jiraachuun nu miidhe baay'ee yeroo sana keessatti har'a keessatti itti abarbaannu malee har'a keessatti itti hajoomna garuu gaafa sana hedduutti miidhamne dhahamne laalanne booji'amne akkan taane sana booda mana hidhaan galee jechuudha lola irratti hin booji'ame wanta irratti hin booji'ame ilkaan tura dhukkubee waraanee na dhiisee waraana seen lola tokko nurratti ta'e ilkaanii na dhukkubaa jiru lolli sun nurkatti ta'e rasaasas hin qabu
fixadhee rasaasa lola wayii keessaa dhufna beeka lolchiisaan kan koo tokko nama Arsiiti. Lola bahar argetti buttaa butuchoo keessan ture. Dhiha keessatti immoo Magarsaa jennaan jira ani Cibirraan Bisaa Sooleeti. Cibirraan Bisaa Soolee keessan ture. Cibirraan Bisaa Soolee keessaa Magarsaa kan jedhamu itti gaafatamaa humna furgaatuu taane jechuudha. Asirratti jechi kuni illee naaf baramu. Maal jedhamu humna darbatamaa jedhanii yeroo har'aa kana keessa biyyattii kana keessatti dubbatamu nan gadda. Afaan Oromoo yoo wallaaltan nu haasofsiifadha. Nuti warri baadiyyaa afaan amma ta'e beeyna. Nu bira jira jedha. Amma ta'e beeyna. Hunda beekuu baannu hunda wallaallu. Humna furgaatuudha. Humna darbatamaa jechuun tawarwaariidha afaan Oromoo afaan utuu of danda'e dhabe ishii translate godhadhu. Jechaan jecha keessa seenna. Nutoo qabnaa utuu qabnu maalitti jecha darbatamaa maaliif jetta maali? Humna furgaatuudha malee humni darbatamaa jiru. Humna furgoodha humna furgaatuu jedhamti nu biratti nuti illee afaan kanaan illee injifamne baadiyyaa keessatti humna furgaatuu kana keessaa seenee utuun lolarra jiru ilkaan na dhukkube. Ilkaan kun amma malee na dhukkubnaan itti gaafatamaa waraanaa yoo loltuun sitti dhufe ofirraa dhahi. Jedhee rasaasa xiqqoo tokko rasaasa isaa keessaa baasee naa kenne ofirraa dhahi. Ilkaan kana dhukkubsatu garuu lola kana hin seeninnaan jedhee ilkaan sana dhukkubsachiisuudhaan qilee araddaa dhiyaa Harargee keessaa agamtii qilee bakka jedhamtu mana mucaa Abdallaa jedhamu mucaa ilkaan kaarra tokko bira na kaa'ee na biraa deemee achitti hin qabame. Humna furgaatuu biraatu kan Eertiraa. Humna Itoophiyaati miti nuti naan jette jarannatti meemoo malee miidiyaa irratti jara saaxiluufi miti. Jaratu natti hime. Shaabiyaadha nuti naan jedhe natti. Nuti shaabiyaadha. Nuti uummata akkanaati miti shaabiyaadha nu jedhee ofuma isaatiifuu gurbaanii hoogganaan isaanii shaabiyaa jedhama. Achirratti hin qabame egaa utuun ciisaa jiru lafatti qabame. Achirratti qabameen mana hidhaa seene. Seene egaa mana hidhaa sana booddee manni hidhaa anaaf manuma jireenyaati jechuu dandeessa egaa sana booddee. Jijjiirachuu qaba. Garuu namni hin beeku akka addaa kana namni siin lallabu qophaa iyyita. Jiraachuuf duunkee namni akka koonkooti. Mana hidhaa kana keessaa nama adabbii hedduu jiru keessaa kana inni irraanfanne nama bishaanitti hin kennamne jira. Roorroo himaan jiru laalaas mootummaan wayiif dhiise waan kaleessaa hawaasa keenya qorataan jiru baga dhiise. Nuufataa wayii sadaqa godaannisaa. Gaafa dubbatamu qabutti dubbatamu inni kun. Ammas yeroo nu geennan numa nu dubbisaa. Dubbatama. Deemsatu itti nu geesse jennaan dubbanne. Mana hidhaanii bareedduun hidhamee garuu walaloo dhiyeesseen ammas hidhaa lammaffaa seene. Manuma hidhaa keessatti na dhukkuba. Fayyaan qabu mataan kan kokon sirrii hin jiru. Namoota kana yeroo argite sirra bashamta. Ati dhiira dura dhaabbattee lola loltee beektu yeroo isiin qabamtee dhuftee akkam mallee ta'uu wajjiniin. Yoo tamma akka mallee na goote koo waa tokko gochuu hin danda'u mana keessa natti jirta waan ta'eef. Akka tokko gochuu hin danda'u. Akkuma ati barbaadde na godhatta malee jechuudha sana booda akkam fedhe maaliif jennaan situ natti jira. Abbaa of rukute caalaa namni nama laalessu. Situ na rukute jechuun haala of rukute. Kanaaf laalaa kan koo abbaan nama itti madduun qabu. Mana hidhaa kana keessatti ji'a 9 nan hidhame. Booddee Darajjee Tolaa kan jedhamu leenjisaa buttaa lammaffaati. Kai walaloo dubbadhu naan jedhe. Wayyoo haadha koo walaloochi hamaadha asirratti hin dubbadhu. Ammallee nama miira nama tuqu. Xiqqooma irraa nu dubbadha. Har'a namni hundi tasgabbaa'utti yeroo maan jedhu nama laalessa. Wani nama laalessu artii kanatu hamaadha. Jedhi yoo jette illee numan jedha. Maal jedha sitti fakkaate? Gaafatam jedha. Gaafatam. Mana hidhaa keessatti. Mana hidhaa keessatti. Lafaa isin kaase. Barreessitu malee naan jedhe. Lakkii nama humna qabaata an nama xiqqaadha malee walaloo nan barreesse rakkoon hin jiru naan jedhe rakkoon hin jiru. Toorega jedhee haasaa baay'ee qaba. Ilmaan abashootaa yeroo wal fuudhanii walitti heerumanii yemmannaagar dhiqaa meeshaa nuun jedhanii Oromoo baay'inaa walitti qabanii tirmaa taasisanii laatanii turanii kana qofaa miti baay'ee nu tuffatu anni xaggaachoom jedhanii dubbatu. Oromoon ajoofnaa kan saba keenyaa kun rabbitti mul'atu jedheen iyyi. Nu gaafadhu rabbisitu nu gaafataa eenyutti dhiphannaan eenyu ballifataa eenyu gogaa nyaannaan eenyu laaffifata
eenyu qullaa deemnaan eenyutu uffata eenyu dunuunfannaan eenyu jabanata jedhee seera kan kee kaa'uun beekaa bira kaa'uun seeraan buluu fi seeraan bulchuu fi taayitaaf guddinaa wal rakkisuu fi tokko ibidda ta'e tokko yaa baquu fi akkanaama dhibame gaafa kana namni kumni lama quba gurra kaate iyye jennaan bar innuma jeeqamne miira keessa galanii miira hamaa keessa galan miira hamtuu keessa galanii darajjiin tasgabbeessuu dadhabee akkana qofaa miti gaa isa bira dhaabbadhee moggaasaa danatee kana afaan mimmi'oo san sila jedhe bakka kaayyoo hundaa barreessee qubee oo kana shani beeytaa toromummaa barbaacha qubatti keessa achumatti si hambisa oo jedhaddee kanaanis yaa rabbi ana ta'itti laateettee qubatti keessa oo jedha ammas owwaannaadha tokko oo jedhee si waamnaan owwaatte jala si galtee maqaa keetti maqaa saba keetiiti ittiin boonta waan ta'eef owwaattaati yeroo owwaatte si hawwata yeroo si hawwate qubatti keessa kooti jettee achitti hafta. Moggaasaa danatee kan afaan mimmi'oo iddoo kaayyoo hundaa barreessee qubee funyoon nu xaxaqaalee nu hidhee gaadi'oo tolfataa gorfataa uummata doodi'oo. Egaa waan akkasiiti uummanni iyyee tasgabbii dhabee achii amma siidhaa lammaffaatu jira. Seennee ni dhabnee hin hidhamne. Booddee darajjee tolaa kuni laphee naa baate. Anumaaf sodaate. Nama baay'ee miidhame. Harka isaattis nama baay'ee miidhame jedhamee yaadama. Inninis immoo keessa immoo laphees namaaf baata. Itti jirti wanni itti jiraatti jirti. Garuu achi keessatti sabboonaa wayii natti fakkaata. Jaruma keessatti immoo sabboonaa wayii natti fakkaata namichi kuni. Raayyaa naan jedhe. Duudhaaf jarjaraa jirtaa naan jedhe. Kophaatti na baafatee. Ati duuf jarjaraa jirta. Utuu silaa haftee hawaasa kanaaf biyya uummata kee kanaaf waa buuftaa. Tu biyyi silaa haftee tu jarjaruu baatte uummata kee baatii sagalii dhameerammoo. Hidhaan kan koo heeraan hin baane. Heeraan akka namaa taaddisoo fudhadhee waraqaa eenyummaa hojjeta. Isatu amma hawaasni ati kaleessa yeroo ati kaleessa akka sanatti uummata kakaaftu sana warri si arge si ajjeesuuf deemaa naan jedhe. Baqachuuf jedhanii si rakkatu sirkutu hin duutaa manuma jedhe kunoo nama meeqata sitti hafe. Dabballee ta'e natti himee kana. Anillee hadhareef hin dubbadha kunoo. Adagaw hawaasnis du'eera darajjeen sunis nan dhagaye garuu duusaa. Sana booddee darajjee tolaa qarshii 165 fi birdi libsii tokkoo fi uffata isaa ani isa xiqqaa kana inni immoo uffata inni dheeraa tokko uffata isaa naa kenne kanaan galii naan jedhe. Innaan lakki ani uffata faatikii kaniin waraana keessaa ittiin dhufee qabaa suman uffadhee galaan jedhe. Taaddisoo waraqata dafee fuudhee chaappaatti dha'ee kan isaa kiisiidhaa fuudhee qarshii 165 naa kenne akka gootu yoo turte si ajjeesti. Abbaan ajjeesu kanaan hin beekum isumaan waan diinan jedhaa jira waan ta'eef. Heeraan ala na baasee mana hidhaa keessaa achi ka'ee ijoollee Oromoo 2 waraana kan turte. Waraana dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kan turte ijoollee 2 hidhannoo wajjinii naa kenne. Geessaati baabura Dirredawaa geessaa yaabbachiisaa kottaa jedhe. Naalaatee hagalatoomu du'aan isaallee. Tattaaffii akka inni naambisuudha tattaaffii godhaa jiru bareeraan. Asirratti goobanaa amansiisaa kan jedhamu kan amma ijoollee amboo gudarii seenaa kan koo baay'ee akka gaariitti beeka. Goobanaa amansiisaa kun gaafan dhukkubsadhee na baadhatee haakimii nageessaa gaafan loltuu dhallee loltuu dhiira jabduu siiti garuu lubbuudhaan jiran dhaqee erga dheeraan bootti. Ammayyuu. Eeyyee. Dhiira jabduu siiti. Goobanaa amansiisaa jedhama. Diimaa dheeraadha gaafa sana. Lola kana keessatti girnoof dhukaasa. Mucaa bareedaa tokko. Ani hin du'a jedhee laphee baadhaa fi ture kan kooliise. Anu fi kooti mukarra taa'ee fa'i lola. Akkasii galatoom. Ajaa'iba seenaan gabaabaa seenetti ranuutu qaa'ennee qabatee nuun deeme. Isayyuu immoo ammayyuu waan walakkaa geenyinsa. Wayyoo haadha ko. Innum. Baay'ee ulfaadha. Achirraa artii irratti yeroo as dhufte. Waa'ee artiitti na gaafatte haasaa taasaa tuule malee. Sana booddee dhufeetani gaa. Eenyu ciisaree mana hidhaatii gaafan bahee dhufu. Hawwisoo adda bilisummaa hawwisoo maccaaf tuulamaa Elfinesh Qannoo Zariyoon Wadaajoo fa'a Daagimma Konnan fa'a Sumar Suleemaanii wajjin hin dhayine hawwisoon kun dhaabate gadaa baandii yeroo sana dhaabatee jira nuti waan baay'anneef hawwisoo obbo Abdii Gimbii
tasfaayee dheeressaa gaazexessaa tasfaayee dheeressaa urjii gaazexaa illee keessaan qaba sheerii urjii gaazexaa sun gad dhaabbate urjii gaazexaa sana gad dhaabbanni achi keessatti hawwisoo bilisummaa jennee ijaarree achi keessatti gaa innan booddee bareechee of argadhe artiin na keessatti uumamu achi keessatti argadhe jechuudha. Baay'ee kan na leenjise abdii qopheetii fi aadamaaruun baay'ee leenjisuu keessatti na wajjin ofuma birana jiraachisanii akkam bakka biraan deemu. Eessatti immoo isaan? Magaalaa Finfinnee wajjiniin jiraanna mana kireeffannee gubbaa olii sana mana xiqqishaa tokko kibilii tokko kireeffannee. Uufamaa walirraa bartuu wal barsiiftu. Halqa abdii qophee irra fu abdii qophee dhimma Oromootiif jecha irra fu. Irrimni isan qabu. Utuu nyaatee yaaran galfatiin du'ee bade abdii qopheen utuu takkaa takkitii jiraatee hin beeku akka namaa uffannaa uffatee hin beeku namni isa hin beeku inni garuu nama beeka. Uummata kanaaf inni nama dadarii soqaadha naannoon isaanii. Abdii Maamad jedhama abdii qopheetti beekama maqaa barreessaa yaanatu dhiisee fi malee waan inni barreesse keessaa baay'ee fakkeenyaaf namni dhugaadhaa kamii kan jedhee ani intini jedhu sana isa kan barreesse na leenjisee ritimii kan hin beeku hunda sana na leenjisee halkan kana na raffisu uleedhaan faana reeba gadi ba'uu natti hin dhiisu na tiksa akkan egeree waa wayii fudhadhee tarkaanfadhu gochuudha baay'ee na wajjin taa'ee Adamaaruun sa'aatii manaasaas na leenjisuu keessatti baay'ee na wajjin taa'anii akkasumas qabsaa'aa waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru Suutee Baarentoo Usmaayyoo Muusaa nuti gaagaree tokko gaalaa kun. Baay'ee waan bareeda bu'uurri keessan kalee bu'aa fidee jiraarra ulfaadhaa isiniin jenna nullee. Mala akkasiisan keessa dabartanii as kalooftanii dhuftan kaaseetti mee qabdu wallee? Manzuuma muka wallee lama qabaatti fakkaata. Lama guutuumu? Kaanii hundi isaatu gaa karuma hawaasaa kanatti gannaannaa meeshoo muuziqaa jala jiraafe maleetu jala jiraachuu baateefaa waan dhorkaman ittiin fakkaatu walaloo kan ku akkan beektota islaamaa gaafadhette kaasetti CD kan islaamaa afaan oromootiin CD 31 qaba akkasi. Isa manzuumaa yookiin nashiidaa inni kana? Eeyyee. 31. Sanuu dheeraa. Dheeraadha. Hundisaa bakka meeshaas hundisaa sagaleedhaan kan bargoota. Mata marraa jettu waan amma na dheeratu kan amma. Nan barreessa baay'een barreessa. Isaayyuu shantuuleen tokko keessaa fuudha. Duraan ergaa biraati galiin katabe dubbii kana dhufe karaarraa na qabe waan irra mudannee sinitti lallabe ulamaan tuqamu sagaraan na dadhabe. Meeqa tuulee maaliif jennaan alternaatiiviin qabadha kamtu irra wayyaa dhalaata hawaasa kana bira yoo dhaqe waan miidhu qaba amma durii waggaa 17 dhaanatti fakkaata misooma Oromiyaatiin wal qabatee waa barreesseen ture baay'een itti gaafatame egaa itti gaafatama hamaa kan hawaasni hin beekne hundan ta'ee jira namni natti ramadamee halkanii guyyaa namni beeraawi baankii namni maallaqa galfataa miti anarrachi achi gubbaattiin qorataman ture. Maal jennaan? Nan badeedha kun maal isa kamiin beekasitti walaluudhuma hamma walaloochitu humnatti walaloo waan ammattii kana qofittiin hojjedhu baay'ee san hojjedhu beela jedhu kan jedhu tokko hojjedhu misooma eessatu misooma biyyoonuma sooma gaa waan adda addaa achi keessatti kan hin jedhe sanii keessaa isin daganne jedhee hawaasatti mukooti. Asan jira malee yaa hawaasaa roorrifamni kan kee kaleessaa roorroo koo hadhaa ta'uu dhabeetii miti. Sin daganne jechuu itti buufan kana hojjedhee gadhiisa. Akkasumatti immoo manzuumaa keessa dhaamsa guddaa dabarsitu dhaamsa saba kanatti waa himu wayii waan makaasa dabarsa. Manzuumaatiin. Dabarsa roorroo ammataa tokko hin dhiisu. Roorroo nan dhiisu yoo hin dhiises. Barsilaa nan dhiisa. Yoo nan dhiisa jedhee si nan dhiisu wannan keessa dabarfadhe hundisaa namni hawaasa kana argee dubbisaa jiru akkamitti irra dhiisa. Ani naannoo Shawaa kana keessatti biyya ofii irra teessee uummata qoraan ofii muka ofii murattee gurgurachuu hin dandeenye keessa namni jiru akkamitti rafee bulama. Ijoolleen naannoo kana jiraataa uummata Shawaa naannoo kana beekta. Baarzaafiin magaalaa Finfinneetti naanna'e kan isaaniiti koboota duudatti baattee magaalaa Finfinnee fiddee ijoollee tiisii midhaan hidhattee galti. Kana ejjiisin. Uummanni kana keessatti dhalatee soosaayitii kanaa qabu. Uummanni nama kanaa irraa dhalatee walitti waamamu akkamitti rafee bula. Ani maaliin jedha seeti gaafa kam muka baatti laata dhoqqee isaarraa jedhee yaada. Gaafa kam mukatti jijjiirraaf laata. Miira si tokko lafa isarraa dhufee fudhatee itti ijaarratee isa waardiyyaa godhata. Namni hawaasa kanarraa dhalate akkamitti rafamee bulamaaf
halkan yaada guyyaan yaada akka waan qophaa kan cunqursee achi baasu guyyaan yaada halkan yaada isa siin yeroo siin koboota danda'een ilaalu takka tuffatama fuutee ilmaan siitii fi midhaan bittee yeroo siin galtu waan danda'een ilaalu uumamatu na dide bakka uumama kootiin wal dhaawala guyyaa kana guutuu. Akkaataa tatta'ee hawwisoon keessanis gareen keessan sunis ka du'e du'aan dhabdanii kun hidhaan dhabdanii kun baqaan dhabdanii adda facaatan. Achi booda immoo ustaaz Raayyaan kallattii jijjiiratee ammas qabsoo isaa karaa amantaatiin deebi'ee dhufe. Qabsoo karaa amantaa keessa gootan kanaan illee amma baay'ee ooftanii kallattii qabsiistanii kun hamma dhimma torbee kana keessa ilaalaa jirru musliimoonni waltajjii tokkotti wal ga'aniitiin araara buusanii kallattii waliin isaanii kaawwatanitti argaa jirra. Imala kana keessatti koree fala barbaaddoo jedhamee ka dhaabbate turee jira. Mee maal fakkaata haalli sun akkaataan koree fala barbaaddoo kun itti uumame wal dhabdeen gidduu hawaasa musliimaa kanatti dhalate sun maalirraa kan ka'e seenaa kanatti as dabarru. Bara 2004 namni yeroo silaalate naan ati utaaluu dhiifte sitti jabeessa. Waan tokko yeroo dhuma si qabanii jennaanii ati ofirraa yookaan ofirraa ittisuun goone yookaan sitti jabeessaatu badee. Haala kanarraa ka'uudhaan kolleejjii tokkotti ofitti qaba Islaamni biyya Itoophiyaa guutuun awwaliyaa kan jedhamu. Isiin sun sababa ittiin eessa jira laata jedhanii kan nu raasanii nu ilaalan. Hawaasni kun yaadni isaa eessa gaheera jedhanii raasanii ilaaluudha. Amantiin nuti itti amannu amantii namni irratti hin duune miti. Amantii namni isaa jechee hin dhabamne miti. Amantiidha waan ta'eef jabaadha. Wanni itti amante tokko hedduu jabaadha. Amantiidha raasanii siidhaan kan oolfanii siidhaan eessa akkatti jirtu. Kanaaf achirraa ka'uudhaan waan gaarii guddaa tokko ta'e wareegama nama gabaabaadhaan walii guddaan tokko argama. Maali haa wareegamu ka maali sinumaa wareegamta waan hin taane irratti bar hanna dhaqxee dhaamtee duuti dhiirti bar. Sigaltee waan maqaa si tolchu waan mataa si tolchu waan yaada si tolchu waan maatiin kan kee egeree kan kee ilmaan kan kee itti boonu tokko yoo hojjette duniyaa kanarraa galtee waa takka addunyaan si baachuudhaan hin gammadiin si dhabuudhaan hin gadditu kaa. Addunyaan si baachuudhaan gammaddeetu si dhabuudhaan gaddite yookaan atuu ba'aadha addunyaa kanarratti atuu ba'aa taata. Kanaaf kolee fara barbaadduun haasaa gaafa awwaliyaatii miti kan irra kaa'ame. Haasaa bara 1934 gaafa Haile Sillaasee biyya Ingilizii irraa galuurraa jalqabee walirra tuulamee dhufee caba kan dargii dabalatee kan mootummaa sirna duraan dheengada diigame kana dabalatee sirna ammaa dabalatee afraffaa keessa jiru. Kanatuyyuu kolee fara barbaadduutti kenname jabaadha. Kolee fara barbaadduutti yeroo kennamu kana hunda qoratee dhiyeessutu jira. Maaliif jennaan hamma yoonaa dhimma islaamaatiif bakka bu'aa nama biraatu ijaaree nuu fidaa jira malee nuti akka argine hin beeku. Karaa kanaan ijaarama abbaa kana karaa jalitti immoo nama filatutu agartee waan ajaa'ibaati. Maal jennaan immoo kana isa argatu jettaan. Ati ammatu horii meeqa baafte nama akka jarri fidee majlisa godhataa ture sana hin argattu. Abbaan fedhe hin argatu. Isaan garuu qopheeffatanii fidanii waan akkanaa qabu. Kana egaa kolee fara barbaadduun hojii ji'a 10 hojjete. Jijjiiramni kun eega dhufee muummichi ministeeraa Abiyyiin hojii jabduu ta'uusaa waan hubateef ijoollee mataa qabdu keessaa abalu kottu hin beeka. Hin beeku waan nama beeku nan badi namichi gosa biraati. Waan nama beeku eenyutu humna ammamii qaba jedhee beeku. Muummee ministeeraa ammaa kun. Muummee ministeeraa personaalii namaa beekuun jabaadha. Dhuunfaatti nama beekuun jabaadha. Gamtaadhaan hin beektu. Eeriyaadhaan hin beektu. Naannoon kun naannoo dhiibbaa akkana godhu. Garuu personaalii abaluu kun achi jiran salleekti jedhanii keessaa fuuchuun kun hin jabaata. Abbaa qabaachuun hin mala. Wanta ittiin abbaa qabaachuu dhaqee waan akkanaa qoradhuun hin mala. Laakiin argatee ijoollee kana fuudhee amaana kana irra kaa'e. Ba'aadha. Kaleessaa adde mufarriyaa takka jetteetti hin dandeessaa hojjedhu. Hin dandeessu taanaanis hojjedhu. Maal amiin akkana? Maal ba'an akkana? Namarra kaa erga namicha baree booda hin dandeessaa hojjedhu naan jedhe jette. Isiitti mattee beeki. Hin dandeessu taanaanis hojjedhu naan jedhe. Baachi'umsi naan jedhee jedhe jabaadha dubbiin kun. Hin fudhattee isiinis kaleessa baay'ee nu gargaara. Ji'a 10 waan irratti hojjetamee dhufe kana hunda. Lafaa haaraan caasaan diriirfamuudhaan deemaa jira. Lafaa wanni hundi akka nama reef dhalateetti. Akka nama reef dhalateetti isaayyuu saba dhaloota meeqaffaa ligidaa'ee badee jiru sana hundaan qabachuu wajjini.
hundaan qabachuu wajjiniin uummataan mana kana ga'u. Waan bareeda kaasutti jirra. Isaa bu'aa amma irra geenne kanatti odoon ce'ee yaada reefu kaastan irraa waa argadhe. Bu'uurumtii qoodama gidduu uummata amantaa tokko qabu kana gidduutti uumamuu maal ta'inna gaaf duraa achi booda hidhamuun olumaa otaa tureera kan akka Ahmadiin Jabalfaa yeroo hidhamu. Elaamee jedha naannoon keenya yeroo haasa'u. Elaamee jechuun si tolfachuudha. Meeshaa kee eddee dubbii baattu tolfachuudha. Sirni duraanii abbaa manaa fi haadha manaa wal lolchiisee ka'eetii araara dhaqa. Yoo jari lama ta'ee walii galanii akka waan bulchuu hin dandeenye itti of beeka. Jijjiirama dura haati manaaf abbaan manaa yoo nagaa ta'an wal lolchiisa. Iddirii lama wal lolchiisa. Iddirii keessaa garee lamatti qooda. Iddirii dhumanti garee lamatti ta'a. Asiinis garee lamatti qoodame ta'a. Isii jidduu dhufee araarsa. Isa jidduu dhufee maal taate jedha. Ofii walitti naqee ka'eetii isa akkana hin jedhini jedha. Asiin immoo maal akkana siin jedhaa jiran yoo hin jedhaas. Utuu akkana jedhee wal lolchiisu waggaa 27 taa'e. Akeekni bu'uurri isaa daba yoo hammamuu ture hin waaru. Hin waaru. Asirratti hundaa'e ka waan akkanaa irratti hundaa'e. Uummata Islaamaa inni kaleessaa walii hagalluu irratti utuu hin ta'ini konkoliijinii kaleessaa irratti dura hin dhufnuyyuu namumti walitti dhufee haasa'uudha. Walii galuu dhabuunis waan tokko bara. Walumatti dhufnee karatti hin haasa'u dhabne adda nu eegu waan ta'eef waggaa kana hunda adda nu eegu. Si galee achitti isa sana tolfataa adda nu eegu akkanatti nu eegu gargar nu eegu jidduu kana taa'u eessaa walitti dhufte. Akka achi oriijinaalii amantii achirraa dhufetti amanuu fi amantii guyyaa keessa wanni adda addaa itti laaqqate amantuma kana keessatti wayii jijjira itti laaqqate irratti amanuu kana isii kana argatee jidduu seenee harki alaas kan keessa jiru jechuudha. Harki Araboota karaa maqees harki Faranjootaatis harki nama baay'ee keessa jiraata. In mul'atas yeroo garii yeroo kana haatee jettee homaa agarta. Isaanii balbantee jedha. Nu nagaa dhabuun jiraaf nagaadhaatti beeku. Nagaa dhabuu keenyaan nagaa ta'anii jiraatu. Ajaa'iba bar si dhiba. Silaa namni nagaa si godhateeti rafee bulaa bar. Si galee gaaf tokko Parshaan Empaayeraa gaafa cabsu Umar ibn Khattaabiin bira dhufee namichi tokko namichumti as taa'ee Iiraaniin cabse kuni humnumti isaa masaraadhuma isaa mee dhaqeen ka'ee ilaala jedhee ka'ee Parshaan Empaayeriidhaa ka'ee dhufe namichi tokko biyya Iiraan irraa ka'ee dhufee Madiinaan dhufee yaabboo ani Amiira Muuminaa Umaricha isa jedhamu sana ilaaluun barbaade. Namuma akkamiin as taa'ee waraana ajajee waraanni isaa bakka dhaqee hundee injifatu. Namichuma ajajuma akkamii ajaje namuma akkamiiti masaraa isaa eessaa jedhee gaafannaan masaraa maali jedhanii masaraa namicha sana masaraan qabunni innan Umariin Khattaabiin jedheem jedhe isuma jedhaniin eessa taa'ee naan kun muka sana jala rafaa jira dhaqee gaafadhu ani moo dhaqeetuma arguu danda'a maal muka jala rafaa jira amanuu dadhabe namni biyya kana hunda toora biyyinni gaafa sana cabsee qabatee hoogganu toora biyya 20 har'a toora biyya 25 natti fakkaata biyya 25 har'a tokkitti isaa bulche gaafa sana namitti numti akka hamma kana jabaattu kun maali jedhe arguu dhufe beeke namichi kun laaluu qabda ka sidin qaba nam masaratti eegee muka jalatti muka yenna masaraa eegee masaraa guddaa waraanni garaa gara nan dhaabate eegee garuu muka jala jiraa jedhanii itti man muka maali irra fasaati kana irra faayanii saati kana muka jala dhaqee ilaaluu hin danda'are dhaqee ilaali dhaqee namicha kana yeroo inni argu dhuguma irra mukuma inni jedhu jala jira irra faa jira innan dhaabatee ilaale waan naa gale jedhe miizana gootee nama garaa gara baasuu dhiifte namoomaan biyya bulchiteeti waan ofii taate itti kennitee waa'een kan keessi yaachisuu dhabee jennaan si galtee rafuu geessaa jedhe utuuti biyya miizanaan bulchuu baatte utuuti biyya miitee jette namni nama miidhe gaardii isa gara hin qabneen eegameetu hin danda'u edaa kan kee gaardii waan ati biyyaaf hojjatte jedheen akkanatti nagaa se'an nagaa nu dhorbuudhaan nagaa argannee teenya se'an irraafame bara 2004 manni hidhaa waggaa 22 ijoolleetti murteeffame sun bara 2004 namni garbaatti du'e asaasaatti namni baay'een asaasaatti kofaleedha ergaa qabee manni alakkaa'u namoota baay'ee miidhaan irra ga'e waan ta'eef gaafii gaafa sana gaafatametu gaafatamaa dhufe duris gaafatamaa ture guddataa dhufe
guddataa dagaagaa bargaagu beeyta caayaan isaa iddoo hunda wal ga'u dagaagaa bargaagaa dhufee bakka kana gahee muummicha ministeeraa waamanii uummata kana selekti godhanii nagaa uummata kana isinirra jira qoradhaati kan nama hundaa hanqafachuu danda'u kan manni keessan bal'aa nama hunda ol galchuu danda'u tolchaatii fidaa jedhee irra kaa'e ajaja. Ijoolleen kun kana fudhatanii halkanii guyyaa hojjedhu jennaan heera isaa lafaa baasanii hojjetanii maal takka ta'uu qabu egeree isaa hojjetanii seera bulmaataa hojjetanii akkaataa filmaataa hojjetanii akka seera bulmaataa isa keessaa hojjetanii isa alaa hojjetanii dhimma amantichatti rarra'ee wanni institutionichi egeree jala kana jala jiraachuu qabu maal akka ta'e hunda hojjetanii fixanii kaanii wanni sun dhumarratti kaleessa dhalate. Silaa hin dhalatu. Akka gufuun kaa'amee dhufeen silaa hin dhalatu akka jaarmiin kaa'amee dhufeen akka inni itti dhalate muummicha ministeeraa dhufee dhimma obsaa biyyattii bee hime waan obsarratti maal akka ta'uu qaba haadha jedhee akka hin dhalanne wanni kun waan baay'ee ligidaa'e ta'uu kallattii adda addaatiin uummataaf ibsee warra nu harkatti qabaa jirruu fi warra nu harkatti qabaa jirus immoo maal akka ta'e hubatee hin beeka duraanis jaras immoo dhiifama gochuufii qabdanii immoo ergaa nutti dabarfate jaruma waaluu isinitti godhu maa yoo dhiiftaniif maal taanu hin jedhu. Maal taatu jedheen kabajamtan malee baachuudhaan maal taatu jedhe baatamuutu rakkina mareedaa baachuun rakkoo mitidha barbaatamuutu rakkina namni si jalaa keekir goonaa lafatti xabbisi gootii bara kana baachuun isin hin rakkisin jechuu kallattii biraatiin nutti himee deema achiin egaa mana keessa wanni adda addaa ganama baay'ee shakkine dhuma kaleessaa irratti si dhufa ganama baay'ee rakkine akka rakkinni uumamaa jira jennee maaliif jennaan akki warri sun warri duraan taayitaa majlisaa jedhamee warri duraan jedhamee ittiin yaadee dhufee fi akkini taane garaagarummaa keessa waliin argu nu bakka gaariidhaa jara qabna jarri bakka gaariidhaa nuun qabanu maaliif nama kaleessa waatti maa ba'e nama kaleessa waatti guutaa ba'e namatu kaleessa waan nuti taane nu caalaa itti maa ba'e of qopheessanii dhufan rakkatanii of qopheessanii dhufan yeroo kana qorataa keessaa Habiib ka'ee waan qophaa'ee dhufe keessaa yeroo inni itti dubbisu akkanatti isinii beeyna akka jedheeni waan walii galuu irratti dandeenyu irratti waliif galla waan walii galuu hin dandeenye irratti immoo waliif beeyna walii beeksifan atinnaa beekee nus siif beeyna kan kee hin baadhanaru keessan hin baadhanaru rakkoon qabu jedhee kallattii qabsiisee waan silaa jarrii nu dhorkan jedhanii shakkaa jiran hundasaa isiniif beeyna namni gochuu keessanii isin hirkatti mormuun jiru. Dhugaa dhagaa kun achirratti reef tasgabbaa'anii tasgabbii kana immoo duwwaan tasgabboofne mufarrihaattu kallattii qabsiiste haasaa dinqiisaasu haasaa takkaa takkitiin jedhe hin eegganne akkanatti haasaa nama keessaa ba'uu hin dandeenye dhukkuba deemaa dhufe kana bubbulchuun hawaasa kanaaf yaaduu dhabuu akka ta'e kallattii qabsiifte sana booddee koree fara barbaaduu Ahmadiin Jabalee fi Kaamil Shamsuu dabareedhaan waa'ee heeraa waa'ee istiraakcharii waan hojjetamee dhufe hunda isaa dabareedhaan uummataa gabaasan afaan Oromooffaatiin afaan Amaariffaatiin yeroo jarri gabaasanii ka'anu sana booddee obbo Mahammad Amiin itti gaafatamaan majlisaa duraanii dhangalatoonfadha gaammala. Kanaan dura namni hamma kootii isa balfeeyyu namni hamma dura kootii duran dhaabbadhu jennaan keessaan dura dhaabbatan duddubbaan dura dhaabbadhu keessaan duran dhaabbadhu jabaadha beeki kun kara lamaan namni silaa keessaan si yaada fuulduraan si dura dhaabbachuudha yookaan keessaan sitti yaada fuulduraan immoo siif akkana jedhanii si sobuudha miti silaa haalli siyaasaa akkanaa miti haalli siyaasaa wal sobuudha wal gobuu wal sobuu akkanaa baay'ee isaa qaba. Kaleessa kallattii dhumaan ka'ee balfa shakkiin bakka kana turte gaddee kanatti dhoose Mahammad Amiin ka'ee uummata dura fudhate waan amma dura sinitti balleessa dhiifama naa godha amma irraa jalqabee garuu ani bulchaa keessaniiti gaafuma turaayyuu eessaan filatanii eenyutu filatee eessaan dhufee kanuma inni televizyiinii keessaan koofiyyaa kaateetuma haasa'u agarra eenyuunu malee hin beeynu barri nuti keenya bar takkaa takkittiin achi dhayinee hin beeynu nam tokko waliin beeku. Kanaaf kaleessa waan jabaasa seenaa hojjete namichi kun akka sabaattis nu boonsa akka amantaattis immoo waan irraa kaase wanni dhiibuu isa dhibaa jiraachus guyyaan kaleessaa guyyaa seenaati guyyaan kaleessaa guyyaa dhaloota uummanni islaamaa dhalatee oole yoon siin jedhee waltajjiin kaleessa dabarfate kun
waltajjiin guyyaa roobii milkaa'ee recha milkaa'u bar milkaa'u isa kamiin kallattii qabatee namni lama waliin haasa'e walii galee wal biraan bahe warri waliin galee biddaaf cidii walitti taraarame yookaan immoo bishaanii fi biddatuyyuu lakki anis hin dhaamsu atis hin goggoydee gogaadhuma kee jiraate cidiidhaan jedhee biddaan jedhee wayii walii galuu akkanatti nuyi bidda godhanii jara bishaan godhanii qopheeffatan wal dhaamsuudha. Akka nu wal gumnu nuyi bidda godhanii nu isaan cidii godhanii nuu fidan akka nu wal gumnee wal balleessan. Isa sana abiyyeen dhufee dawaatti naqee dawaa bira mumu farriyaatiin achi kaayee deemee jennaan kallattii qabsiifte. Beektonni jaraas jiru kan haasaa siifatti mimicciiruu barbaadan jiru kan jara keessaayis immoo mufarriyaattu kallattii qabsiise. Dhukkuba uummata kanaa bubbulchuudhaan ta'u jette. Yoo dandeesses hojjedhu yoo hin dandeenyes hojjedhu naan jedhee. Kun haasaa dhumaati. Egeree isaatii fi kan egeree wajjiniin ilaalla. Hamma kaleessaatti garuu takkaa hin dhalanne ka. Jirti dur adda baaseetii mootummaan bulchuudhaa qophaa miti inni amma tokkomsee bulchuudhaa qophaa. Tokko taatan malee yoo tokko hin taane rakkoo kanaatu uumamu. Isiniif gaariin ta'uu lamatti yoo baatan jechuun bu'aa jijjiiramaa uummanni Islaama Itoophiyaa kaleessa argate hulaattiin jijjiirama keessa ol galu. Maaltu ta'e amma kalee waltajjii sanarratti boordii wayillee hundaa'ee jira. Beektotaan namni yoo hoogganame yeroo kamiinuu rakkoo qabu. Beektota Islaamaa nama 21 filame. Akkaataa kamiin filame? Isaantu hooggana sana booddee. Amma amaanaa baatanii jiru jara kun. Ba'aan uummata Islaamaa biyyattii Itoophiyaa guutuu nama 21 irra kaa'an. Eenyutu irra kaa'a? Kolee fana barbaaduu muummichi ministeeraa filate. Achi booda waltajjii sana dhiyeessanii. Akkan godhe waltajjiidhaaf dhiyeesse dura otoo irra hin kaayin. Hin ta'amuun ta'u. Otoo irra hin kaayin warri qopheessanii fidanii beeki ijoollee bubbultuudha. Yoo fi bubbultuu ta'uu baatte illee waa keessa bubbulee jira keessa. Maal keessa adda barfatte ijoollee kaleessa beeytu. Ijoollee har'a iddee geesse beeytu. Ijoollee eessa dhaqaa jirtu beeytu kattiin boonnu karaa feeteen. Kallattii feeteen ittiin boonna. Waa hedduu biraa qaba wal biraa qabna waan ta'eef. Ijoollee kanatiyyuu kallattii qabsiisaniiti. Muummichi ministeeraa erga amriitti kenne hojii jabaatti kenne kana qoratanii yeroo fidanii jedhanu hawaasatti achi dabarsan. Akkam gootanii nu akkana jennee jennaan hawaasni qeebale eegaa beektotaan hoogganamnaa jechuu irratti namni mormuu dhabame. Namni beekan hin hoogganamnu hin jiru bara qaanfata. Utumallee balfaa jiraate. Dhiyaatee jira jecha waltajjiif. Koreen amma. Suura koo waltajjiidhaaf dhiyaate uummataaf dhiyaate. Nuu ta'e jedhama. Beekaan hin hoogganamnu moo hoogganamnu. Beekaa kana keessa moo akka garee tokko hin jedhamne moo namni hundi keessa jira. Si galee achii dhuftee jedhan waraabessi waanjoo arraabeeti. Waraaboonni ta'e arraabde kun mukaa jennaan haa ta'u duwida sangaarraa dhuftee jedha. Si galee maatii gakkenne ijoollee kana saba gakkenne ijoollee kana hawaasa gakkenne ijoollee kana. Si galtee ijoollee waa jiraachisuu beeytu gakkenne ijoollee waa jiraachisuu beeytu filate abiyyiin dur wallaalaatu nuu filama amma beekaatu nuu barbaadama beekaatu biyya hooggana waan ta'eef beekumsatti amana jijjiiramni amma beekaa fidee nuu keenyaan beekaan kallattii wallaalu silumaayyuu beekaan dur hamdee rakkatu takka kallattii kaa'anii dubbiin sun baree hedduutti haala bareedduutti kaleessa xumuramee jira hawaasa islaamaa guyyaan kaleessaa guyyaa jijjiirama seenaa biyyattii kana keessatti jijjiirama siyaasaa qofatu hin ta'in jijjiirama amantiitiif gulantaan bu'uuraa inni jalqabaa lafa nuu kaa'ameera jedhee tan hawaasa beeksisa. Kabajamtoota hordoftoota keenya egaa ustaaz Raayyaan guyyaa kaleessaa jenneen waliin haasa'aa jirru kun gaafa itti ustaaz Raayyaa wajjin haasa'aa jirru kanatu borumtaa marii kanaati waan ta'eef akkasuma amma haasaan keenya baay'ee mi'aawus yeroo nu daangessaa ustaaz Raayyaan immoo deebinee wal arginaa Ramadaan illee seenaa jira mee uummata warra amantaa Islaamaa hordofan hundaafuu dhaamsallee dabarsaati Ramadaana seenaa jiru kanaanis wal qabatee gorsa gabaabduu carraa isinii kennin asuma. Ramadaanni baranaagaa bara 1440 irra jirra bara milkeeti bara jijjiirama hawaasni keenya irraa keessatti hawaasa keenyaaf qophaatti immoo jechuudha maaliif jennaanii hawaasa du'aa as ga'ee waggaa meeqa hawaasa utuu lubbuun isaa lubbuu dooniitii gadi ta'e eegalte hawaasa gatiin isaa killeedhaa gadi ta'e killee hanqaaqu buphaa yookaan jechuudha akkamitti buphaadhaa gadi ta'e yoo jette nama karaarra ciciisu yoo namni sibira kaa'een fudhattu atis hanqaaquu garuu barbaadee bitattee nyaattu
namni buphaadhaa gadi ta'ee kararra ciisa. Ati immoo buphaa farankaadhaaf eenyutu caala? Buphichi caala. Namummaa ofitti himnee amma dura bara namummaa illee ofitti himnu beeku. Hin qaanfanna waan ta'eef. Bara salphina keessaa kara tokkoon baanee irraa hoo jennee kara lachuutuun immoo kaleessa wal'aa namni keessa jirra. Bara 2140 kun bara milkeetii yoo rabbi jedhe inshaallah. Bara amma booddee haalli amma guyyaa maaziyaa baatii dabre 23 kaleessa hojjetamee dabarfate suni bara ramadaanaa dhufee guyyaa 6-7 galeeyyii kaleessa nuu xumurame ramadaanni amma guyyaa 4 booddee dhufee seenaa bara ramadaana kana keessaa bara milkii bara nuti jidduu keenyaaf jidduu rabbii haajaa jiru fixanne jidduu keenyaaf haajaa jidduu rabbii jiru haajaa keenya fixanne rabbi immoo jidduu keenyaaf jidduu waan lafarraa nuu fixu ta'aa jennee yaadna akkasumas bara milkii bara namni waliif yaadu bara warri immoo karaan dura walitti yaadu dhiifama walii godhu dhiifama walii godhee dhiifama walii godhuu keessatti immoo qulqullummaadhuma wajjiniin isii irra keessa kana wal diban utuu hin ta'in isuma garaadhaan dhuma dhiis yeroon keessa hijaa wal baafatan yeroo zabananni keessa raawwatamutuyyuu achi as adeemaa jira waan ta'eef barri kun bara milkii bara misoomaa barri kun bara nuti egereef of qopheessinu ramadaanni akkuma beekamu ummata islaamaatiif garaajiidha makiinaan waggaa tokko guutuu yoo hojjete garaajii seenee motoriin bu'ee maal hojjete makiinaan hojii akkasii bara motoriin bu'ee haaromsamee baatiriin wanni jijjiirame keetii taa'uuf miti garuu yeroo motorii fe'atee ka'e hojjechuudhaaf qophaa'a. Siigaltee garaajii ruuhii namaati garaajii nafsii namaati. Of qopheessitee egeree baatii 11 ammas of qopheessitee waa hedduu jijjiiramaaf baatii jijjiirama namni tokko yoo kanaan dura waa namaa jalaa balleessa ta'e bara kanaa jalqabee dhiisuu hin qabu. Ammaa jalqabee dhiisuu hin qabu. Yoo amma dura of miidhate ammaa jalqabee of miidhuurraa dhaabbachuu hin qabu. Yoo amma dura haraaraa waan adda addaarraa amma booda dhiisuu hin qaba jedhee bara namni keessa qophaa'u keessa akka nu ta'u hawwii dabarfachuu biratti hawaasa keenya amma dura bakka buqqaan irraa jiru warri amma tasgabbaa'ee nagaadhaan jiraataa jiru akka ramadaana kana akkamitti soomaa jiran jedhee namuu kallattii adda addaatiin dhaqee gaafatu. Namni tokko yeroo bakka tokko irraa godaanee jedhe mana isaa kaleessaa akkatti beekuutti hin jiru har'a akka biraatti jira waan ta'eef ramadaana lammaffaa soomuu jalqabuudhaaf deemaa jiranii ramadaana barreen gaddaa keessaa as guuramanii bakka hunda jiru. Bakka jarri jiran hundatti hawaasni keenya namni jiraachuu danda'e nama jiraachuu hin dandeenyeef akkuma inni itti soomaa jiru dhaqee halaalu halkan tokko moo ramadaana guyyaa 30 keessaa mee dhaqee biratti tuu silaa fatare biratti sila maalitti fataraa jira arga ifaa ibsatu nutiin kuni waa lama beeyna jireenya baadiyyaatiif jireenya magaalaa beeyna jireenya rakkataatii fi jireenya sooressaa beeynallee kun immoo nu fayyada waan ta'eef mee guyyaa tokko mana kan kee keessaa bayi dhaqiiti hawaasa kee buqqa'ee utuu jiraachuu beekuu akka ta'uu barbaadu ta'uu dadhabee akka hin taane ta'ee jiru silaa bariin godaanu namni gandarraa jaallatee godaanu dirqama dhibee isa dhiibee bakka kana fide waan ta'eef hawaasa kana biratti akka inni dhaqee guyyaa tokkollee ta'u fatirii of qabee haadha manaa isaa ilmaan isaa fudhate kunoo namni akkanatti jiraataa akkati mana keessaatti jirtu sana qofaa miti waa lamarraa argata tokko hawaasa sana gammachiisa lammaffaa immoo ofiif barate irraa deebi'a kana jedhee kan dabarfadha galatoomaa. Ayyee ulfaadha asumarratti immoo ammas wayii yaadadhe gidduu kana toora miidiyaa hawaasarra waa'een ustaaz Raayyaa akka deemu tokko jira ustaaz Raayyaan waan rakkoon akkasii isaan qunnameef sirriidha ustaaz Raayyaan akka keessattuu hawaasni Oromoo wayita naannoo Sumaalee Itoophiyaa kanarraa buqqa'eetti uummata buqqa'ee kana cinaa dhaabbachuudhaaf tattaaffii godhaa turtan karaa miidiyaa hawaasaatiin waa baay'eetu argamaatiin ture wanni isin galateeffachiisu baay'ee saniif uummanni akka isin galateeffatu shakkii hin qabnu agarsiis immoo kan dhiyooma gidduu torbanuma darbe kana keessa akka gargaaraman maal waan jedhu deema odeessi sun akkami isin bira ga'eera. Dhuunfaa kootiin rakkina qaba se'anii naaf yaadaa jiraniif immoo waa biraatiif miti. Na yaadataa jiran jechuudha. Haa ta'u malee immoo wanni dabarfate bara kana CD maaliif CD 32 alana hin baaftamoo hin baaftuudha gaafiin jiru. Namatti isiniin jedha. Gaafiin jiru kana CD 32 moo baasuudhaaf CD 31 kan hawaasa kootii kenneetu jira. Hawaasaaf gumaata ittiin hagumaachuu jedhee. Hawaasni koo na adabe isaan. CD 50 maxxanse. Kudhanis biree kudhanis yoo bitate hawaasa koo na gargaara waan kennaan kenne waan ta'eef. Achirratti adaba wayii na adabe. CD 50 keessa CD 49 irratti dhiise. Kuma tokko qofa bita.
Naada bee jennaan amma hawaasni siidii dhaggeeffataa hin jiru naa galee malee waan biraatiin dhaggeeffataa jiran naan galee ture duraan. Ammoo tuunti siidii baaste hawaasni maaliin dhaggeeffatamu wanni ittiin siidii teekinooloojiin amma seetaappiitu jira kan xayaati keessaa qicattee deebitu malee sun immoo biyya keenya hin geenye. Maaliidha hawaasa biraan geessaree jedhee rakkadhee hawaasa biraa waan inni ittiin gahuun qabu seetaappiin akka sana biyya keenya keessa hin jiru. Waan ta'eef siidii yoo hojjette immoo siidiin si kasaarsa barreen gaddaa qophii Jimmaa fi Finfinneetti qophaa'ee fi maxxansaa fi maal hunda walitti qabee toora qarshii 460 wayiin fixe. Achirraa kiisiidhaan baase. Kanaaf ana yoo maxxansuu dhiisee hawaasa nuun barbaadan jiru osoo silaa barbaade akkanaa miti. Waa'ee siidiitii beekan rakkina mataa kootiitiin. Rakkina mataa kootiin qabu. Gabaan siidii hin jiru, namni siidii caqasaatu hin jiru. Hin jiru. Teekinooloojiin sun immoo biyya hin jiru. Biyya kana hin galle. Maal wayyaa kanaafuu dhaabuun qabaa jedhee tan dhiisee ture. Achirraa raayyaan waan siidiidhaan maxxansu siin qabu, waan ittiin jiraatu siin qabu, jireenya siin qabu, inni kaan dhukkubsataadha jedhaa anaa ciisuu fa'i kaasaa, inni kaan wama ittiin hojjenne hin qabu. Kanatuyyuu akkana ta'uu danda'e dirqamatti garuu siidii fudhatu hadhiisuu maxxansuun dirqama ta'e. Baralanas. Maalifi gara Jimmaa kanatti faan dhagaye. Ramadaanni yoo dhufu birraan raayyaa ga'eera jedhamee faa himama. Maalifi Ramadaanan gorsa raayyaa irraa eeggatantu jira. Ustaaz raayyaa irraa karaa siidiitiin yookiin karaa kaaseetaatiin otoo siidiin dhufin iyyuu birraan raayyaa jedhuun wayyuu Ramadaan waan haaraa eeguutu jira. Argeetti immoo raayyaa baasaan jirtu jedhama. Raayyaa jechuun maqaa amantuu malee jira. Kanaafuu isin eeguun uummataa akkuma isin jettan dhiibbaa natti godhe. Duraan haa eegu maaliin akka inni dhaggeeffatu qopheessa laata jedhee rakkataa ture. Amma galuu maaliin waa dhaggeeffatu. Wama barbaadeen waa dhaggeeffatu qopheessuun dirqama jedheen halkanii guyyaa jidduu kanatti jira rabbi na gargaara. Birraan raayyaa baranallee hin dhabamu jecha. Hin dhabamu rabbi. Ayyee. Baay'ee ulfaadha. Tole kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBS qophii harka fuuneetiin ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa wajjin beellamannee irraa waa dhaamsa fudhanne jennee kan qabanne kunoo haala kanaan dabarsinee jirra. Isinis turtii amma yoonatti waliin goon irraa akka waa barattan abdii qabna. Ustaaz Raayyaas gamanumaan yeroo isaanii qaalii tana kaffalanii ummata isaanii karaa televezyiinii OBS dhaamsa nurraa barbaanne dabarsuuf yeroo kan nuu kennuu isaaniitiif hedduu galateeffannaa. Isinillee warri mana keessan teessanii bakka jirtaniin hordoftanis ustaaz Raayyaanis ulfaadha isiniin jenna fayyaa ta'a. قولي ربنا لا كان جبريل فكيسون أمتاف قرانا ولله فكيسوف كرانو بلسوف دراتين وامانو كان استقامة خدمة دين إسلاما